Dargaggoo Abdiisaa Baancaa hojii waa uuminsaa yookaan immoo kalaqa teekinooloojiitti bobba'uudhaan bu'aalee tajaajila adda addaa kennan oomishuutti jira. Hojiilee dargaggeessa kanaa keessaa tokko sirna daldala biyyattii oomishuufan hojjedhe ka jedhu teekinooloojiin Afrikaa Diijitaal Maarketing jedhu tokko. Tsaahidaamxootu dargaggoo Abdiisaa Baancaa dubbisuudhaan gabaase. Dargaggoo Abdiisaan godina kibba baha Oromiyaa Aananaan Sabootti dhalate. Magaalaa Dodolaatti guddate. Barnoota isaas digirii jalqabaatiin Yuunivarsiitii Harommayaarraa gosa barnootaa teekinooloojii kompiitaraatiin eebbifame. Dhaabbilee garaagaraa keessattis miindeeffamee hojjechaa tureera. Haa ta'u malee qacaramuun fedhii isaa kan hin taane Abdiisaan hojii uummachuudhaaf murteessee ogummaa isaatiin dhimmoota lama fudhatee hawaasatti gadi ba'e. Tokko hojii hawaasaati, tokko immoo hojii daldalaati. Hojii hawaasaa keessatti hawaasni keenya teekinooloojiidhaan ce'uu qaba jedhu irratti gara teekinooloojiitiin OROICT.com hundeesseetiin OROICT.comiin teekinooloojiidhaan hawaasa keenya cimsuu, hawaasa keenya empower gochuu fi hawaasa keenya ceesisuu yoo ta'u, inni lammaffaa immoo afaan keenya afaan Oromoo afaan saayinsii fi teekinooloojiidhaa ta'uu qaba jedhu irratti hojii hojjetamaaru gama hojii hawaasaati. Afaan Oromoo feesbuukii afaan Oromootti hiikuu irratti gaayidii gochuu akkasuma immoo afaan oromoo.com weebsaayitii jedhu irratti hawaasni keenya iddoo jirurraa afaan Oromoo akka barachuu danda'u. Sababa kanaan wal qabatee immoo appilikeeshinoota moobaayilaa afaan Oromoo barsiisuu danda'an appilikeeshinii 17 ol hojjedhee Googilii irra gadhiisuun hawaasni akka tajaajilamu. Afaan Oromoo afaan teekinooloojii fi saayinsii taasisuudhaaf hojii hojjetamu keessattis gumaacha guddaa taasisaa jira. Marsariitii OROICT jedhus kalaqee itti fayyadamaa jira. Sooftiweerii adda addaas dhaabbilee mootummaaf miti mootummaatiif hojjetee dhiyeessaafii jira. Isarraas madda galii argachaa akka jiru dubbateera Abdiisaan. OROICT.comiin waggaa lama keessatti naannoo miliyoona 1.8 fayyadama marsariitii isaa. Weebsaayitii afaan Oromoo immoo hanga 600 fooyitii sooftiweer diviloopimentii hawaasa keenyaaf hojjannee dhiyeessinaa. Isuma irratti illee kara sooftiweeriitiin siisteemoota garaagaraa mana barumsaatiif, hospitaalaaf, mana yaalaa akkasuma immoo dhaabbilee adda addaatiif weebsaayitoota yuunivarsiitoota akkasuma dhaabbilee garaagaraatiif hojjechaa turre irraa aktuaalii dhaabbilee gurguddaa irraa piroojeektii argachuu eegallee jira. Amma yuunivarsiitoonni mootummaa yuunivarsiitooleen gurguddaan naqunnamaa jiru. Piroojeektii OBN iyyuu kan harkaa qabu qaba. Yuunivarsiitii lamaa wajjin waliigaltee irra jira. Akkasuma mana murtii Oromiyaa piroojeektoota hedduudha waan ta'eef galiin kan koo guyyaadhaa kaalkuleet gochuu baadhuyyuu akka qacaramee hojjetuutiin hanga qabeenya horachuutti deemutti jira fakkaata. Sochii daldalaa biyyattii ammayyeessuudhaaf dhaabbanni tajaajila Afrikaa Diijitaal Maarketing jedhus ifoomsuusaa. Wanta hojjeturraa faayidaa isaa argachuu akkasuma immoo istiraateejiiwwan biyya alaa jiran 10 ol ta'an kan biyya keessa hin jirretu gara biyya galuuf jira. Oomishaalee isaanii bakka jiran irraa Afrikaa Diijitaal Maarketing irra kaa'atanii qaamni barbaadu immoo fayyadamtoonni dhaabbilee haa ta'u namni dhuunfaadha achirraa argateeti daareetti akkuma ofii yoo barbaade ofuma qajeelloodhaan fudhachuu yookiin immoo nuti akka haala mijeessinuuf nu wajjin waliigalteedhaan adeemsatti deemnuu fi hanga qe'ee door sarviisii hanga kennuutti adeemnu kaayoon keenya jechuudha. Kun hawaasa keenya diinagdee isaa cimsuu akkasuma immoo dargaggoota magaalota garaagaraa keessatti qindeessinee jira. Dargaggoota kanaaf hojii uumuu fi hawaasni keenya iddoo jirutti tajaajila barbaadu akka argachuu danda'u. Magaalaa gurguddoo irratti tajaajila barbaadu yookiin oomisha tokko barbaaduuf hawaasni keenya akka hin burjaajofne hojiiwwan hojjetamaa jiranidha jechuudha. Dhaabbanni kun sirna daldalaa ammayyeessuun qonnaan bulaan oomisha isaa gatii fooyya'aatti akka gurguratu kan bitus bu'aa bayii tokko malee kallattiidhaan tajaajilas ta'e oomishaalee barbaadu akka argatuuf daandii salphisaa kan jiru Abdiisaan hojiin biraandiingii ammoo hojii ijoo dhaabbata kanaati jedhe. Biraandiingiin kan beekamu yeroo baay'ee dhaabbanni tokko halluu wal fakkaatu akka qabaatuuf akka hubatamu yoo ta'u, biraandiingiin immoo addunyaa irratti daldalli yookiin dhaabbanni kan koo geggeessu bifa addaa qabaatee mul'achuu akka danda'u sooshaal miidiyaa maarkeeting akkasuma immoo miidiyaa maarkeeting jedhamee bifa salphaadhaan gara teekinooloojiitti fiduudha jechuudha. Bara 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti dargaggoota biyyoota 174 keessaa hojii uummachuudhaaf piroojeektii garaagaraa kalaqanii biyya Jarmaniitti dorgommiif dhiyeessan keessaa Itoophiyaan piroojeektii Abdiisaatiin biyya Biraaziliif Gaanaatti aantee sadaffaa baateetti. Piroojeektii inni ittiin dorgomes wantoota yakka waliin wal qabatan qaama dhimmi ilaallatuuf kallattiin eeruu kennuun akka dhimmichi furamuuf
Fala jechuun piroojeektiin dhiyeessedha jedhe Abdiisaan. Dargaggoota hojii uumachuudhaan jedhameeti akka kalaqaatti wal dorgomnee biyyi tokkoffaa baate Biraazilii, biyyi itti Gaanaadha, Itoophiyaan sadaffaa baate. Kanaan immoo uummanni keenya naan boonaa isaanis. Abdiisaan Oromoof Oromiyaa akkasumas ardii Afrikaa teekinooloojiidhaan ceessuun mul'atasaa akka ta'e dubbatee dargaggootaafis dhaamsan qabaa jedhe. Dargaggoonni of danda'uudha. Ofitti amanamummaa qabaachuu. Ofitti amanamummaan jira taanaan immoo kara hojii uumuutti jechuudha. Dhaabbanni tajaajila Afrikaa Digital Marketing bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'aniif ogummaa teekinooloojii qaban 1,500 oliif carraa hojii ni uuma. Magaalota hunda keessattis hojiin kun ni babal'ata jedhe dargaggoo Abdiisaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.